waggoottan darban xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan investimentiin akka babal'atu jajjabaachuu akka qabu investimentiin motora dinagdee guddaa tokko ta'ee akka jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiru dinagdee biyya keenyaa dinagdee naannoo keenyaa jijjiiru akka ta'u kallattii kaa'ameen waggoottan darban xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan investimentoota biyya alaa biyya keessaa adeemsa birookiraasii hir'isuudhaan si'oomina itti dabaluudhaan akka investimentiin dhufu gochuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa tureera. Paarkiiwwan industirii bulbulaa ijaarsa irratti immoo kan argamu Naqamte karaatti galaa jira. Hundaa ol immoo zooniin dinagdee addaa Gadaa investimentii simatee jira. Mootummaan naannoo keenyaa bu'uura misoomaa dhiyeessuudhaan haala mijeessuudhaan hundaa ol immoo dargaggoonni keenya ogummaa qabaatanii aadaan hojii jijjiiramee akka hojiitti galan gochuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Kana gochuudhaan investimentiin naannoo keenyaa boqonnaa haaraatti akka ce'u Oromiyaan giddugala investimentii Oromiyaan iddoon investimentiin dhufeetti qubatu Itoophiyaadhaaf immoo humna dinagdee guddaa iddootti taatu akka taatuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Kanaa olitti qonnaan bulaan keenyas akka kanaan dura kan lafa isaa dhiisee irraa deemu qofa osoo hin taane ufuma isaatiif qusatee oomisha oomisheen qabeenya qabateen investimentii akka ce'u godhamaati kan jiru. Kanas babal'isuudhaan caalmatti investimentii biyya keessaas carraa jiru guddisuudhaaf xiyyeeffannee hojjechuu keenya kan itti fufnu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada.